السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن ijolee oromoo fayyaa keessanii jirtan. Facebook passwordii irraanfattanii karaa gabaabaadhaan keessa seenuudhaan jechuudha. Karaa gabaabaadhaan Facebook kana amma passwordii isaan beeku amma karaa gabaabaa akkas goona jechuudha. Irra deebina ani passwordii isaan beeku kana settingii personal information jenna achi booda address kan jedhu irratti gad dhooftanii jechuudha yeroo tokkoof. Achi booddee lakkoofsa asirratti add email address kan jedhu dhiifteeti yoo emaila qabaatte emaila haaraa takkaa namni ittiin fayyadamin galfattaa jechuudha. Yoommoo email passwordii qaba lakkoofsa qabaatte lakkoofsa kana asirratti lakkoofsa haaraa jechuudha takkaa Facebook ittiin baniin asirratti na galfattaa jechuudha. Amma achi duwwaa shan torba saddeet takka jaha 854 ni fakkeenyumaaf isin agarsiisa. Amma hanga koodiin jawwaala kaan irra nu dhufti jechuudha. Aywa koodiin dhuftee jirti. Jaha 25 50 takka. Okay. Akkuma shabakaa keessaniitti yoo shabakaan keessan dadhabaa ta'e dafeen dhufu shabakaan keessan jabaa taanaan dafeet isinii dhufa hangasitti ni obsitanii jechuudha. Honora amma ni deebinaa jechuudha. Duuba baakennee duuba deebina asi dhufnaa log out goonaa jechuudha. Achi booddee asitti gara kanatti dhufnaa. Sorry asi dhufneeti jechuudha. Lakkoofsa reefu achitti gara keessan nayne isaanii as finna jechuudha. 18 68 54 yaa honora amma nu dhufee jira jechuudha. Maqaan isaa kana asirratti gad deebifna jechuudha. Ammasi ganaa deebifne koodii eegganna hanga koodiin nu dhuftu. Yoo isin dhufuu baatte bakka send SMS I agree bakkeettu kana irratti gad dhooyinaa ono nu dhuftee jirti. Ono saddeet yaa okay. Achi booddee akka barbaadde irra dhooyita jechuudha. Achi booddee lakkoofsa barbaadde ani gaama fakkeenyumaa fi 4 5 fakkeenyumaa fi koodiin 6 ol ta'uu qabdi jechuudha. Okay yaa honora amma Facebook kana passwordii isaa argadhe jechuudha. Achumaanuu ani haaraa waan ta'eef subscribe na godhaan isiniin jaa galatoomaa bye.